Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya bakka jirtanitti nagaan keenya kabajaaf jaalala isin haqa qabu jecha qophii elellee kan torban kana qabannee dhiyaannee jirra. Egaan qophii elellee keenya keessatti dubartoota akkasumas shamarran beekumsaaf ogummaa adda addaa qaban kan irratti isiniif dhiyeessinudha. Har'as egaa dubartii jabduu tokko qabadhee dhiyaadheetan jira. Dubartiin kunis egaa Dr. Bashaatu jedhamu. Dr. Bashaatuun egaa Yuunivarsiitii Wallaggaatti itti aantu pirezidantii ta'uudhaan egaa kan tajaajilaa turanidha. Har'a egaa keessummaa elellee taasifanneetidha kan nuti jirru. Isaanirraa waa hedduu barattu guutuu qophii kana daawwadhaa isiniin jecha qopheessuun kan isin faana turus Anayyaantuu Tulluutii gama ogummaa kaameraatiin seenaa lammiin nu faana tura haga xumuraatti turtii gaarii. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan isin jedhee manitti fufa sagantaa koo. Hayyimee Dr. Bashaatuun eenyudha isatti dhalatan kan jedhu caalatti daawwattoota keenya faana wal baruudhaaf akka ta'uuf. Haa ta'u gaani Bashaatuun Firrideen jedhama kan inni dhaladhee Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo gandaa Igguu Lakkuu jedhamutti ture. Dhaladhee achi barumsa koo kan hin baradhe iddoo adda addaatti jechuudha. Sadarkaa tokkoffaa kutaa 5tti achuma Horroo Guduruutti baradhe kutaa 5 kaasee immoo gara Bishooftuun dhufee buleessa koo bukkee Bishooftuutti haga kutaa 12tti baradhee booddee digirii koo tokkoffaa gara Maqalee Yuunivarsiitiin deemee 1997 Maqalee Yuunivarsiitii barachuuf deemee waggaa 5 fayyaa beelladaan baradhee sabooddee eebbifamee egaa bakka Alamxeenaa yookiin Aanaa Booraa jedhamu waggaa tokkoof hojjedhee isa booddee gara Walaayittaa Sooddo Yuunivarsiitii waggaa tokko hojjedhee booddee Walaayittaa Sooddo Yuunivarsiitii waggaa tokko hojjedheera. Achiin gara Wallaggaa Yuunivarsiitii immoo tiraansfer godheen deeme jechuudha. Wallaggaa Yuunivarsiitii barachaan hojjechaan ture amma barumsa PhD irraan jira. Itti aantu pirezidantii Wallaggaa Yuunivarsiitii ta'uudhaan illee tajaajilteeta jechuudha. Mee jalqaba haala ittiin kutaa tokkoffaa mana barumsaa seente akkamitti yaadatta? Yeroo barumsa jalqabnetti nu ijoollee 4 taanee takkaa barumsa gallee maatii koo keessa obbolaa koo waliin garuu yeroo sanatti haadhi koo namni ishee gargaaru hin jiru ture abbaan keenyas hin jiru ture kanaaf waa baay'ee irratti waan ko'omtuuf mee barumsa isaanii agalanii jedhame yeroo ulfaana nu gashan dhiibbaan naannoo ture. Ijoollee tokkoon isaanii akkasi gargaaraniif maaliif hin hambistu keessaa kan jedhu yaadi ka'aafii ture. Isaan keessaa immoo isheen siif gadditi waan ta'eef ishuma hambisii kan jedhu kan jedhu yaada kaasaafii turanii garuu haadhi koo meellee deemtee maqaa ishee barreessullee baruu qabdi kan jedhu mana barumsaa nu gashite. Akka carraa ta'e immoo barumsa koo gaafan eegalu baay'ee barumsa kootti jabaannaan waggaa dhumarratti barattoota manni barumsaa sin badhaasa akka carraa maatiin isa dhufanii akka badhaasan hin godhu turan. Haadha koof waamicha akkasii dhufeef mucaan kee dhufanii isiniin badhaasan jechuudha. Mucaan kee sadarkaatiin waan darbiteef kootu badhaasa qopheeffadhu jedhamee haadha koof gaafa waamamtu achitti ijoollee gidduutti gaafa badhaafamu seenaan sun jijjiirame kana booddee. Kan maqaa keessan barreessuuf seentanii tokkoffaa baatanii mootanii itti fuftan jechuudha. Kanaaf kana booddee barumsa itti fufuu akkan qabu nuuf kaaste. Baay'ee namatti tola. Mee sadarkaan maatiin keetii maal fakkaata? Kana malees immoo egaa hubannoo isaan barumsaaf qabanoo? Maatiin koo akkuma qotee bulaa kaanitti qotee bulaadha. Qonnaan bulaatiin jiraatu. Haa ta'u malee haati koo abbaan koo duraan qabeenya amma ta'e qaba. Garuu erga sababa qotee booddee haati koo qabeenya abbaa isaanii waayyuu gatii hin qabu. Kanaaf baratanii nama ta'uu qabu kan jedhu yaada qabdi. Dhiibbaa naannoorraa ka'uurraatii yaada sana kaastuyyuu barachuu qabdu. Kan ani isiniif kaa'ee darbu barattanii nama ta'uu duwwaadha kan jedhu yaada qabdi. Baay'ee fedhii barumsaa irratti qabdu. Fiishees otoo barachuudhaaf fedhii qabduutu akka mana godhattu mana dhaabbattu godhamtee turte. Kanaaf inni sun sammuu ishee keessa waan jiruuf ijoolleen koo barachuu qabdi kan jedhuuf keessaa qabdi. Baay'ee namatti tola. Mee dhiibbaa akkamiitu sirra gahaa ture maatii keen alatti akkati barumsa keetti hin fufneef? Egaa dhiibbaan jira haala mijataa kamiyyuu keessatti miti kan barannu waa baay'een jira naannoo keessa. Yeroo haati keenyas immoo rakkina keessa jiraattu sarguuf sin feenu
haa ta'u malee garuu immoo waan isheen feetuuf waan ishee yaaddu sana galmaan ga'uuf baay'ee tattaafanna hundumti keenya iyyuu garuu naannootii maaliif otoo haadhi keessan akkas taatu otoo haadhi keessan qotee bulaa qacarattee kan horii tiksu qacarattee jiraattuu maaliif hin gargaartan kan jedhullee yaadi jira. Dabalatas immoo egaa ilaalcha hawaasaa baay'ee rakkisaadha shamarranitti beekta. Baay'een keenya immoo shamarran dhiironni lama duwwaadha. Kanaaf ijoolleen ishee barumsa jedhanii jechoolu hojiin gargaaran kan jedhu yaadi jira. Akka nuyi wanta iddoo hin taanetti yeroo keenya balleessinu wayiitti fudhatu. Inni sun immoo egaa dhiibbaa matee sammuu kee keessatti hin uumaa. Ta'us garuu kaayyoo haadhi keenya nuuf karoorsitee jirtu sana galmaan ga'uuf baay'ee tattaafanna. Amma mana barumsaa geenyuttis baay'ee gargaarraa achi deebinee hojii irratti yeroo keenya dabarsina. Amma dandeenye garuu caalmaatti akka isheen itti nagaamne baay'ee gochaa turre. Ammatu yeroo sana kutaa tokkoffaa seentii tokkoffaan baanete yeroo ammaa kana maalirra jira jettee yaaddame? Baay'een natti dhagahama gaafa yaadu maaliif kutaa tokko miti kutaa 5 erga geenye mucaan baay'ee cimtuu turte riyaa koo turte nafaana kan barachaa turte deebite akka heerumtu godhamte jechuun barumsa akka dhaabdu godhamte achumatti heerumte amma ijoollee hedduu godhattee gaafa nargu anaaf ishee bukkee wal bukkee qabdee ilaaltu baay'ee sitti dhagahama. Anaanis carraan kun na mudatee ture kan jedhu sitti dhagahama. Ta'us egaa kan waaqayyo siif karoorse ta'a. Inni sun hin taane gaafa ishee sana yaadu garuu baay'ee natti dhagahama. Shamarran keenya baay'een iddoo guddaa ga'uu kan danda'an fagaatanii deemuu kan danda'an haala baay'eetiin booddeetta hafan hedduutu jira. Kanaaf carraan kun nu mudata ture jechuudha. Sirriitti. Kanaafiyyuu bagan tokkoffaa bee jettee fudhata jechuudha. Baay'ee namatti tolame walumaa galatti Maqalee Yuunivarsiitiitti barumsa ittiin barattee sana boodas immoo digirii lammaffaallee hojjetteetidha kan jira haga PhD'tti illee deemaatidha kan itti jirtu. Maaliin kan itti barattee barumsa kee kana hundumaa? Digirii tokkoffaanis fayyaa beelladaa yookiin veterinary medicine kan jedhamu baradhee eebbifamee booddee waggaa 4 erga hojjedhee booddee gara maastersii koo hojjechuutti deebi'ee. Maastersii koo hojjedhee xumuree booddee erga waggaa muraasa hojjedhee amma PhD koo barachaa jira. Maastersii koos kan hin baradhe fayyaa beelladaa keessaa ta'ee veterinary public health kan jedhu irratti specialize godhee ammas veterinary public health barachaa jira. Mana barumsaa Maqalee Yuunivarsiitiis deemteetti akkasumas immoo hojiifillee bakka garaagaraa deemteetidha kan itti jirtu. Akka dubartii tokkootti yookaan akka shamarree tokkootti waggoota kana keessatti jechuudha. Mudannoo akkamiifaadha kan isin mudachaa ture? Egaa mudannoo hedduutu jira. Akka shamarraniitti baatee galuun itti duwwaan qormaata. Yeroo barachuudhaaf karoorfattee kaatus wantoota yaadonni namoonni sii kaasan ilaalcha hawaasaa baay'ee ulfaata. Kan shamarran baratteessa geessi maaliif jireenyaan godhattu maaf akkas taatu kan jedhus yaadonni baay'eetu jiru. Ta'us garuu kaayyoo qabaannaan karoorsinaan nama galmaan geessa. Inni sun booddeetti sin hambisu. Ani egaa baradhee nama ta'uun qaba kan jedhu egaa jalqabuma haadhi keenya waan nuu kaaste sanadha. Obboleettiin koo eegoon koollee Haramaya Yuunivarsiitii yeroo barattan Maqalee Yuunivarsiitiin baradhan ture. Kanaaf yoo mallee dadhabee jettu isheen maaliin kaasaa fi haadha koo yaadadhu hin dadhabduun jedhaan. Kanaaf haalli ati keessa dabarsite caalmaatti akka galmaan geessuufis immoo kan dhiibbaa sirraan ga'ullee jira. Maaliif deebinee rakkina haadhi keenya keessa jirtutti akka deebinu hin barbaannu. Wanti isheen jettu sun immoo galmaan geenye immoo akka isheen gammaddus barbaanna. Maaliif caalmaatti ishee waan taaneef. Kanaaf mudannoon egaas yeroo Maqalee nagahu Maqaleen deemtaa jedhame 97 ture yeroo gaariin turre Maqalee deemu keerratti shamarran hawaasaa kan ga'e narsiingiitiin isa ga'e mucaan sadarkaa wal dorgomni turre mana barumsaatti. Maaliif nan jijjiirtu hawaasaan as dhiyoodha Bishooftuutti narsiingii baradhanii veterinariin baradha. Veterinariin immoo shamarran ittiin cimaa kan jedhu nagaasaa ture. Haayina ittiin cimuu jedheen Maqalees nattiin cimu. Veterinariis nattiin cimu barachuun qaba deemee kan jedhuun kaasaa fi ture. Kanaaf kaayyoo qabaannaan nama galmaan geessa. Lafa ga'uutiif yaadde nama geessa. Egaa karaan immoo hedduutu jira. Karaa hedduutu jira. Karaa hedduun kun immoo galmatti yaadde sanaan sin ga'u.
Kanaaf galma ga'uuf geessu sanaaf karaa kee filachuun barbaachisaadha jechuudha. Sirriitti. Mee maatiin egaa siin maatiin kee maatii qotee bulaa ta'anillee akkati barumsa kee baratuuf haati keessanillee baay'ee isin jajjabeessaatidha kan isaan turani. Mee kanumaan wal qabatee immoo maatiin ijoollee isaa barumsatti akka isaan cimaniif akka isaan jabaataniif akka isaan waan hundumaallee of hin adabneetti jechuudha. Waan barbaadan akka isaan barataniif illee akka isaan jajjabeessaniif maatiin maal gochuu qaba jettu meesin? Iyyeen amma danda'ametti maatiin deeggaruus qabu, yaada isaaniis eeguu qabu. Amma danda'ametti immoo xiyyeeffannaa isaan barumsa isaanii irratti kennan irratti hordoffii barbaachisa. Maatiin keessumaa ijoolleen barumsa irratti xiyyeeffatanii deemu taanaan isa sanatti dhiibbaa geessisuun irraan eegamu jedhee yaada. Al takka maatiif jedhaniis immoo kan barumsa isaanii jijjiiran hedduutu jira toon fedhiin. Mucaan koo injiinaringii barachuu qaba, mucaan koo dooktarii ta'uu qaba, mucaan koo akkas ta'uu qaba kan jedhanillee jiru maatiin. Fedhii fi dandeettii mucaan sanaa immoo kan biraa ta'uu danda'a. Kanaaf dandeettii fi fedhii mucaan suni qabu irratti illee adda baafamee hordofuuf gargaaruun barbaachisaadha jedhee yaada. Caalmaatti akka barumsa irratti xiyyeeffatan gochuun immoo jalqabuma maatii keessaa ka'a. Maaliif al takka haalli keessa jiru akka fuulduratti tarkaanfannu nu gochuu dhiisuu danda'a. Akka yaannu illee nu gochuu dhiisuu danda'a ta'a. Kanaaf maatiin haala keessa jiru ilaaluu dhiise fuuldura ijoollee isaa yaadee kaasuuf irra jiraata jedhee yaada. Haalli haadhi koo keessa turte sun akka nuyi barannuuf nuun tattaafachiisu, nuun kaasu ture. Garuu akka nuyi barannu immoo beetti. Akka nuyi barannuufis immoo kaayyoo qabattee jirti. Kanaaf haala isheen keessa jirtu ni ilaalle isheen. Akka sana gargaaruun gaariidha jedhee yaada maatiin. Mee ati maatii dhaabbatteetta? Iyyeen. Ijoollee lama qaba. Ijoollee keedhaaf haadha akkamiidha? Akkasumas bakka hojiitti immoo ati hojjettu akkamiiti? Iyyeen haadha akkuma haadhi koo naaf turte mucaa ijoollee koof illee ta'uun irra jiraata jedhee yaada. Bargit haalli keessa jiruuf haalli haadhi koo keessa turte tokko ta'uudhaa baateeyyuu amma waan isaan barbaadan guutuuf nan danda'a. Haala isaan irra jiranitti hordofuus barsiisuus qayyabachiisuu nan danda'a. Haadhi keenya garuu sana carraa sana hin qabdu turte. Kanaaf ijoollee keenyaaf egaa abbaarra haadhatu itti dhiyoodha. Haadhitti dhiyoodha. Barumsa isaaniis kennaa isaaniis adda baastee beekuu kan dandeessu haadhadha baay'inaan. Kanaaf kennaa isaanii hordofaa akka isaan qayyabatan akka isaan waan gaarii irratti xiyyeeffatan nan gorsa ijoollee koo amma daddee baay'inaan itti dhiyaadheen hordofa jedhee yaada. Hojii irrattis egaa ani yeroo baay'ee karoorseen hojjedha. Yeroo hojii koo irratti xiyyeeffadha. Yeroo ijoollee koof kennus ijoollee koo irratti xiyyeeffadha. Kanaaf baay'inaan wantan hojii mana fudhadhee galu erga ijoolleen koo rafaniiti kan hojjedhu. Erga ijoollee koo qayyabachiisee nyaachisee dhiqee uffisee raffisee booddeen itti deebi'a. Iddoo hojiitti immoo hojii koo irratti xiyyeeffadha. Kanaaf hojiitti samma danda'e nan tattaafadha jedhee yaada. Baay'ee gaariidha. Mee dubartummaa hojii akkasumas immoo barumsallee ammallee wal faanaadha kan itti deemsisaatii jirtu. Kanaaf akkamittiin wal bira qabdeetii jirtami? Dubartoota biroodhaaf akka fakkeenya ta'uuf jechuudha. Iyyeen egaa haadholiin waa baay'ee baatanii deemuu danda'u. Kennaa sanas qabna waaqayyo kan nuuf kenne shamarran dhiirotarra waa baay'ee wal faana deemsisuu dandeenya. Akkuma kaaste barachuun, hojjechuun, maatii jiraachisuun waa hedduu wal faana deemsisuudha. Isa kana keessatti egaa waaqayyo gargaarii deemsisaan jiranis yeroon maastersii koo baradhees yeroon ammas barachaa jiru kanatti maatii kootti dhiyaadhee hojjechaa jira. Kanaaf itti yaannaan karoorsinaan numa danda'ama. Baay'een shamarran keenya kan booddeettaaf hinbisu akka isaan barumsa isaaniitti hin fufne kan godhu waa'ee maatii duwwaa yaaduu irratti xiyyeeffanne yeroo baay'ee. Maaliif innis ba'aa tokko waan ta'eef innis hojii tokko waan ta'eef. Yaaduun nurraa eegama garuu karoorsinees wal faana deemsisuu hin dandeenya. Irraa fagaachuunis barbaachisaa miti maaliif borus rakkoo biraas mudachuu danda'a maatii keenya hordoftu. Amma waan isaan barbaachisuun gootu taanaan boru mucaan kee waan gaashaa ta'e argamuu barbaadda. Isan sana toon ta'een si jalaa hafuu danda'a. Kanaaf isa kanas hordofaa barumsa kee irrattis karoorsite hojjechuun sirraa eegama jedhee yaada akka shamarran tokkootti. Kan immoo yoon goonu ta'e
shamarran tarii yeroo baay'ee haala mijataa keessa jirra miti. Wanti baay'een ijoollee kee iddoo oolchitu haalatti ijoollee kee jiraachistu mijataa miti akka biyyoota guddatanii. Kanaaf isa sana duratti duwwaa yoo xiyyeeffanne immoo ofii keenya iddoo taanetti hafuu dandeenya waan ta'eef hundumayyuu wal faana deemsisuu hin danda'ama jedhee yaada. Baay'ee gaariidha egaa waa hedduudha kan itti kaasaatii jirtu. Mee hooggantummaa fi dubartummaa maal fakkaataati egaa Wallaggaa Yuunivarsiitiitti aantuu pirezidaantii Wallaggaa Yuunivarsiitii ta'uudhaan illee tajaajilaa kan isin turtanii. Mee hooggantummaa fi dubartummaan chaalenjii maal fakkaatudha kan inni qabu? Iyyeen egaa akkuma silasii kaasee hojiinis zarfii biraati maatii jiraachisuun zarfii biraati. Akka carraa ta'e akkuma maatii koo dhaabbadheen hojii kana gaafan hojjedhu sadarkaa adda addaa hojjechaan ture. Ittaantuu diiniis ta'ee waggaa tokkoof hojjedheera. Diinii ta'es hojjedheera. Dean of School of Veterinary Medicine achuma Wallagga University. Achirraa immoo gara vaayisiitti dhufe. Vaayisii gara waggaa 2 walakkaan hojjedhe. Kanaaf achi keessatti egaa chaalenjoonnis jiru. Haalonni akkaataatti yaaddetti akkaataatti eegdettis ta'uu dhiisuun imalan illee ni jiru. Ta'us garuu hojjechuun danda'ama. Hojjechaa turre. Egaa shamarraniif itti gaafatamummaan ilaalcha hawaasa keenyaa biratti baay'ee rakkisaadha. Maaliif yoo baay'ee hojjette isheetu hojjete hin jedhamu. Kan sirraa eegamu warra dhiirotaarraa harka 2 darbitee hojjetteetti jedhamee yaadama. Akkaataa sanatti hubannaan hawaasa keenyaa. Kanaaf caalmaatti hojjettee wanta sirraa eegamu darbitee hojjechuun illee sirraa eegamu. Maaliif dabil bardanii wayii sirra jira. Kan maatii keessa jira. Ilaalcha hawaasaas baay'ee rakkisaa kan ta'e jira. Dandeessi kan jedhu hin jiru hawaasa keenya keessa. Dandeessi yoo hojjetti yoo dubartiin shamarran hojjetti yoo kan jedhu yaada akkasii waan jiruuf isa sana immoo cabsuuf immoo caalmaatti warra dhiirotaarra darbitee hojjechuun sirraa eegama. Kanaaf isa kana hamma danda'ame hojjechaas turre waaqessu gargaaree haala gaarii keessa turre. Kanaaf dubartummaaf itti gaafatamummaan akka hawaasi keenya hubatu miti. Caalmaatti hojii ishee irrattis xiyyeeffannaa shamarran hojjetti. Caalmaatti wanta hojjettu irratti xiyyeeffattee hojjettu obsas qabdi. Yeroos kennitee hojjetti. Wanta hojjechuuf barbaadde sana amma galmaan geessutti biraan deebitu shamarran. Obsitee galmaan ga'uutiif tattaaffatti. Kanaaf otoo danda'amee shamarran keenyatti gaafatamummaatti baay'een isaanii dhufan baay'een isaanii dhufan caalmaatti waan gaarii ta'uu danda'a jedhee yaada. Mee ilaalcha hawaasummaa irratti illee tuqxeetidha kan itti jirtu ilaalcha hawaasummaa ni hir'ata malee sana jijjiiruu akkamittiin jijjiiramuu danda'a jettu isin akkasumas immoo dubartootni immoo gara itti gaafatamummaatti deemuudhaaf akkamittiin jabaachuu qabu jettu mee ofiima keessan irraa kaatanii jechuudha. Haalonni arginuu fi akkaataatti hawaasi keenya hubatu sanaatiin shamarran keenya fedhiin qabanii gara itti gaafatamummaatti dhufanii hojjechuutiif garuu fedhii isaanii sana kakaasuuf warri shamarran itti gaafatamummaarra hojjetaa jiran baay'een isaanii hamma danda'anitti fakkeenyummaatiin darbuun irraa eegama jedhee yaada. Isa sana moodelii godhatanii illee deemuu danda'u waan ta'eef isa kanarratti hawaasi keenya waan hubachuu qaban shamarran ni danda'u isa jedhu sammuu isaanii gara kanatti dhufuu qaba jedhee yaada. Isa kana hubannoo uumuurraa kan darbe hawaasa keenya akkasidha jennee jijjiiruutti ulfaataa ta'uu dhiisuu ni danda'a. Maaliif rakkoo bara dheeraa waan ta'eef takkaattis leenjistee takkaattis hubachiistee waan biraa deebitu miti. Egaa caalmaatti immoo shamarran gara itti gaafatamummaatti dhufanii akka isaan hojjetan gochuutiin isarraati illee hubannaan uumamuu ni danda'a jedhee yaada. Isa kana dura garuu shamarran keenya nan danda'a dhufee hojjechuun qaba jedhanii fedhii sana qabaatanii hojjechuun dursa gaariidha jedhee yaada. Mee kan biraan egaa yeroo baay'ee jechuudha ammallee xiqqoo ishee fooyyeensi ni mul'ata. Haa ta'uutii garuu dubartootni yeroo baay'ee shamarran haga barumsa isaanii haga digiriitti baratanii kan haalli mijachuu fi dhiisuu mala. Haa ta'uutii garuu kan digirii qofaa barachuudhaan egaa barumsa isaanii kan ittiin fufne ni jiru. Dhiirotni amma fakkeenyaaf nu caalattidha kan isaan shamarran caalaatti gara haga PhD isaaniitti barumsa isaanii kan isaan baratanii egaa digirii isaanii xumuranii jechuudha. Dubartootni maaliif akka dhiirota qixa jechuudha barumsa isaanii haga PhDtti haga sadarkaa olaanaatti barumsa isaanii kan ittiin fufneef maaltu sababa ta'a jettu meessin? Egaa suman silasii kaaseedha takka shamarran
maatii horannaan caalmaatti xiyyeeffannaan isaanii maatii isaanii irratti ta'a baay'inaan. Gaafii tarii barachuuf karoorsatanii akkaataa karoora isaanii sanaatti deemuufis dhiisuu ni danda'a. Yookiin garaatti baatu yookiin mucaa guddisuu yookiin immoo mucaan sun amma barumsa galtutti jedhu kanaaf akkaataa karoora sanaatti deemuu gaafa dhiisu baay'een isaanii akkaataa sanaan hafuu ni danda'u. Kanaaf rakkoon isaanii caalmaatti maatiin jira, ijoolleen jirti, haalli naannoos immoo jira. Kanaaf inni kun immoo wal faana deemsisuutiif yerootti isaan dhibu baay'een isaanii digriitiin kan hafan maastarsii irra gahanii haga PhD'tti deemuun kan isaan rakkisu akkaataa karoora isaaniitiin deemuun kan isaan rakkisu dhiirotarra attachmentii isaan maatii ijoollee isaaniif maatii isaaniif qabantu haayee waan ta'eef jedhee yaada. Kanaaf isa kanarratti immoo at least abbaa warraa isaanis gargaaruun irra jiraata jedhee namana. Maaliif ijoolleen kan haadhaa qofaa miti wal gargaaruun illee nurraa eegama. Inni sun harkaan jiru dhiirotarra itti gaafatamummaan haadhaa duwwaa akka ta'etti hubatu baay'een isaanii. Isa kana garuu wal gargaaranii sadarkaa barachuu danda'anitti walii karoorsanii wal gargaaranii itti deemuu ni danda'ama. Kanaaf hawaasa ilaalcha hawaasa keenyaas keessatti illee gahee qaba. Ijoollee dhiistee deemtee kan jedhullee dhiibbaan sun illee jiraachuu ni danda'a. Kanaaf isa kanarratti wal hubachiisuun gaariidha. Wal hubatanii deemuun immoo gaariidha jedhee yaada. Egaan dubartootni waa hedduudha kan isinirraa barachaatii jiran. Namni kamiyyuu waan ta'uudha kan isin kaasaatii jirtanii. Wallaggaa Yuunivarsiitii keessatti illee akkuma duratti kaasaatii turre itti aantuu pirezidaantii Wallaggaa Yuunivarsiitii ta'uudhaan illee tajaajila laachaatidha kan isin turtanii. Achi keessatti egaa shamarran hedduudha dubartoota hedduudha kan isin argaatii ooltanii barattootni hedduun ni jiru. Maal taajjabaa turtanii akkasumas immoo dhiibbaan dubartootarra ga'u maal ilaalaa turtanii yuunivarsiitii mooraa yuunivarsiitii sana keessatti? Egaa iddoo lamatti irree ilaaluu dandeenya. Hojjetaaf barataa irratti barattoonni keessumaa yeroo yuunivarsiitii jooyin godhan yuunivarsiitii Wallaggaa duwwaa osoo hin taane yuunivarsiitii kamiyyuu haalli jiruuf jireenya maatii isaanii faana jiraniif achitti baratan tokko miti. Warra dhiirotii faana waluma qixxeedha. Garuu rakkoo isaanitti ta'a jedhee kan yaadu akka warra dhiirotaa yeroo barbaadanitti barsiisaa isaaniif argachuu irratti akkaataa barbaadanitti xiqqanii barsiisaa isaanii haasofsiisuu irratti baay'ee inni duraan ture dhiibbaan sun isaan miidha jedhee yaada. Maaliif amma fakkeenyaaf advaayizarri tokko yoo sii ramadame barsiisaan yeroo barbaadetti hidhattee biiroo haasofsiisuun shamarraniif dhiirotaaf tokko miti. Maaliif ilaalchi fakkaataan guddanne haala nuyi keessatti guddanne sun dhiibbaa sirra geessisa. Anaanis akkasuma na mudachaa ture. Keessumaa yeroo inni digrii koo duraa barachaa ture sanatti advaayizarri koo itti gaafatamummaarra hojjeta ture yuunivarsiitii Maqalee keessa. Isa guyyaan argattu halkan argatta biirootti. Halkan shamarran taatee barsiisaa kee yookiin advaayizarii kee barbaacha biiroo gaafa deemtu tarii ilaalchi sun keessa jiraachuu dhiisuu ni danda'a nama sana keessa. Garuu hawaasi barataan yookiin atumtu sammuun kee siin fudhatu. Dhiira taanaan garuu sa'aatii barbaadde dhaqxeen argatta. Inni kun egaa tarii amma jijjiiramutti hawaasi keenya ilaalcha hawaasa keenya nu illee numa irratti illee hojjetamuu irra jiraata jedhee yaada. Kun immoo egaa barataa yuunivarsiitii kamiyyuu keessatti Wallaggaa yuunivarsiitii qofaa osoo hin taane ta'us garuu shamarran yuunivarsiitiitti yeroo dhufan ba'aan goodatti isaan irra ture sun baay'ee irraa cabasa haala mijataa wal qixxee keessa jiru kan isaan jiran dhiirotii faana. Maaliif maatii isaanii faana ta'anii yeroo baratanitti maatii gargaaraa hojii hedduun harka isaanii jiraata waa hedduu hojjechaadha kan baratan. Egaa isa kana keessatti immoo shamarran yerootti illee isuma darbee yaadan illee jiru. Maaliif ani shamarranidha jedhanii kan eeggatan illee jiru. Akkati qofaatti tiriit gootuuf haala wal fakkaataa keessa jiraachaa jechuudha. Inni sun garuu jijjiiramuun irra jiraata jedhee yaada. Sarara kan darbe egaa hojjetaa gaafa ilaaltu egaa shamarran hojii irrattis cimoodha. Waa hedduu wal faana deemsisuu ni danda'u jedhee yaada. Akkuma sila sii kaase maatii isaanii qabachuu irratti, ijoollee isaanii qabachuu irratti, hojii isaanii irrattis xiyyeeffannaa yeroo isaanii kennanii kan hojjetan shamarran baay'een isaanii bu'aa hedduu buusaa jiru jedhee yaada. Isa kana irratti egaa
wanti isaanii irratti hojjechuun irra jiraata jedhee naman ofii isaanii irrattis barumsa isaanii irratti fuuldura isaanii irrattis xiyyeeffatanii hojjechuun irra jiraata jedhee naman. Mee walumaa galatti immoo egaa mudannoof muuxannoo keessan bakka hedduu deemuudhaan hojiilee garaagaraa irratti hirmaachaatidha kan isin turtanii akkasumas barumsaaf illee bakka garaagaraa deemuudhaatidha kan isin turtanii dubartootaadhaaf fakkeenya ta'a kan jettan muuxannoof mudannoo keessan irraa kana dubartootni irraa barachuu danda'u kan jettan maaltu jira laata? Egaa akkuma silasii kaasee Maqalee yeroon deemetti haalli mijataan turre deemuu sirraan eegamu asuma kolleejii dhuunfaallee baradhu kan immoo waan biraallee kan gorsan turanii garuu ani wantan jireenya koo keessaa fakkeenya ta'uu danda'a jedhu tokko karaa namaa osoo hin taane karaa ofii koo hojjedhee bira gahee arguun barbaada. Yeroo baay'ee ofii koo tattaafadhee bira gahuun barbaada. Haalli mijataa ta'uu dhiisuyyuu waa tokko nan hojjedha jennaan isa sana amman galmaan ga'utti hin rafu. Waa tokko nan godha jedhee karoorsinaan amman galmaan ga'utti hin rafu. Kanaaf shamarran immoo yeroo kamiyyuu jireenya isaanii keessatti karoora qabaachuun gaariidha. Galmas qabaachuun gaariidha. Yoo galman qabaanne karaa ma barbaadde deemaa ooltee galta. Maaliif amma iddoo tokko gaha jettee yoo baate iddoo sana ga'uutiif deemta. Geessee wanta sana raawwattee deebita. Iddoo geessuun beektu taanaan garuu iddoo deemaa ooltee mana keetti deebita jechuudha. Kanaaf iddoo gahan galma isaanii kaayyoo isaanii irratti xiyyeeffachuun yeroo kamiyyuu jireenya ofii keessatti jijjiirama fidaa deema. Jijjiirama eeguun sirraa eegama. Maaliif yeroo baay'ee gaafa gaa'ela dhaabbannu shamarran maatii keenya irratti ijoollee keenya irratti haaluma amma keessa jiru irratti duwwaa xiyyeeffannee ilaalla waan nu mijates nutti fakkaata. Garuu karaan fagoon immoo fuuldura keenya jiraachuun ni mala. Maaliif yoo hojjette yoo tarkaanfatte baay'ee fagaattee deemuu hin dandeessa. Kanaaf haaluma irra keessa jiru kana duwwaa ilaaluun nurraan eegamu jedheen yaada. Maaliif ani fakkeenyaaf yeroon eebbifame bakka Booraa Aanaa Booraa jedhamutti ramadamee waggaa tokko hojjedhe garuu waggaa tokko olas hojjechuun barbaadu jedheen karoorse. Gaafuma hojii sana jalqabu waggaa tokko olas hojjechuun barbaadu jedhee man karoorse. Waggaa tokko hojjedhee yookiin barachuun qaba maastersii hordofuun qaba yookiin immoo manneen barnoota sadarkaa olaanoo kana galuun qaba jedheen karoorse. Barumsas galmaa'een Walaayittaa Sooddoon beeksisa baasee jira. Walaayittaa Sooddoos galmaa'ee dhaqe. Achis dorgoma barumsa koo sanan eegale Addis Ababa Yuunivarsiitiitti. Gaafa achii darbu barumsa duwwaa irratti waan xiyyeeffadhe immoo ikoonoomikaaliis na barbaachisa. Maaliif ammas deebitee maatii irratti ba'aa ta'uu hin qabdu. Achi gaafan galu immoo nan barachuu nan danda'a jedhee Walaayittaa Sooddoo Yuunivarsiitii galuu filadhe. Achi galee otoo baay'een hojjetiin namaan wal jijjiireen gara Wallaggaa Yuunivarsiitii deemee maastersii koo deebi'ee nan baradhe. Kanaaf tarii miindaa argadheera jedhee taa'ee yeroo son ta'e sadarkaan irra jiru kanarra gahuu dhiisuu ni mala. Yookiin iddoo sanatti haalan taanet keessatti hafuu dandeessa. Sadarkaa kana gaafan gahu gaa'ela dhaabbachuun qaba jedheen karoorseen. Hamma maastersii koo hojjedhutti hiriyyummaan baawurraa kofaan waggaa dheeraa jiraanne garuu maastersii koo hojjedhutti gaa'ela dhaabbachuun qabu kan jedhuun karoorsan. Kanaaf wanta si yaaddessu yoo jiraate fakkeenyaaf gaa'ela yoo dhaabbadde barachuu hin danda'u jedhee yoo shamarran tokko yaaddi ta'e karoorsiteetti deemuu hin dandeessi. Walfaanas deemsisuu hin dandeessi. Hundumtuu dandeettii garaagaraa qabna. Kennaa garaagaraas qabna. Kanaaf jireenya isaanii keessatti karoorsuun karoora isaanii irratti xiyyeeffatanii hojjechuun tattaaffachuun yeroo baay'ee shamarran tokko iddoo tokko geesse argitee carraadha carraa isheetii jedhu. Carraa miti carraaqqii barbaachisan jedhan immoo carraaqqii barbaachisa baay'ee tattaaffachuu qabda. Isa sana galmaan ga'uutiif immoo kaka'umsas qabaachuu qabda. Maaliif wantoonni haalonni jiran siin kakaasanii haalonni jiran gara sanatti akkati deemtu akkati xiyyeeffattu siin godhan. Ta'us garuu wanni keessi barbaada itti jechuu isa jedhamu. Baay'ee koomitmentii si barbaada jireenya kee keessatti. Kanaaf shamarran keenya wantoota hojjechuu barbaadan lafa gahuu barbaadan dursanii karoorsuun irra jiraata. Karoora isaanii biraan gahuuf immoo tattaaffachuun irraa eegama jedhee yaada.
tattaaffii duwwaas miti karaas filachuun irraa eegama jedhee yaada. Maaliif karaan hundumtuu karaa miti tattaafadhee karaan irra deemurra deeme na deemsisuu qaba jedhee yaadu filadhe irra deemuun irraa eegama jedhee yaada. Baay'ee gaariidha. Mee sagantaa keenya gara xumura irratti fidaatidha kan nuti jirru. Fuulduratti maal sirraa eegna? Gama kamiiniiti kan uummata tajaajiluudhaaf karoorsiteetii jirtu? Eeyyeen egaa akka carraa ta'een kennaan koo ganamaa hawaasa koo tajaajilu irratti baay'ee fedhiin qaba. Sanumarraa tarmee koollee kan tajaajiluuf kan na filatan. Hammarraatti illee waaqayyoos carraa baay'ee naa uume hamman danda'etti hawaasa koo tajaajilu irrattis carraa ammatee argadheera. Inni sun garuu mayyuu nan quubsu fuulduratti bal'inaan yoon danda'e karaa beekumsa kootiin karaan baradhe sanaan tajaajilu sanarra darbees immoo haalatti hawaasa koo tajaajiluu danda'u irratti uumee fi korree hojjechuun irra jiraata akka jedhee yaadaara. Maaliif keessumaa haalli hawaasi keenya keessa jiraatanii haalli hawaasi keessaa baanee jiranii fi nuyi jirru garaagarummaa hedduu qaba. Rakkatanii haalan taane keessa ta'anii nu barsiisan. Fakkeenyuma haadha koorraa yoon kaase kan haadha koo hedduutu boodee keenya jira. Kanaaf isa kanarratti immoo nuyi warri keessaa baanee hojjechuun irraa eegama. Isa sana keessa darbetu beeka haalicha. Kanaaf amman danda'etti kan akka harmee koo hedduun jiran sun bukkee dhaabbachuun irraa eegama jedhee yaada. Kan bukkee dhaabbachuu danda'u immoo yookiin dhaabbata tokko dhaabbadhee yookiin immoo karaan professionaalis irraa eegamu hojjedhee jedhee waan namanuuf isaan lama kana keessa hojjechuun irraa eegama jedhee yaada. Hayyee jawaadhu. Egaan sagantaa keenya har'aa gara xumura irratti fidneetidha kan nuti jirru. Xumura irratti egaa waan jechuu barbaaddu dhaamsas yoo qabaatte sagantaan kunis kan dubartootaa kan shamarranii waan ta'eef egaa waa hedduullee kaasteetta kan afeeraa kan osoo gaafatteetta ta'e kan jettu yoo jiraate carraasiif kenneera sagantaa keenya haa goolabnu. Haa ta'u egaa baay'ee galatoomii kananaaf kaasuu keetiif ani hawaasi keenya shamarran keenya yeroo kamittuu nan danda'a jedhanii xiyyeeffatanii jireenya isaanii irrattis hawaasa isaanii irrattis maatii isaanii irrattis barumsa isaanii irrattis hojjechuu qabu jedhee yaada. Tarii sadarkaa gaarii deemnee irra jennee yaaduu dandeessu ta'a. Anaan karaa fagoo na hafeeramayyuu karaa fagoo deemuu nan danda'as nan qabas jedhee yaada. Kanaaf nuyis bakka jirrutti tarii nuyi haalli nuyi keessa deemaa jirru kun dirree barnootaa ta'uu danda'a. Shamarran keenya garuu haala adda addaa keessa jiran hedduutu jiru. Kan biizinasiin, kan immoo hojii adda addaatiin karaa kamiyyuu fiixaan ba'uu hin danda'ama jedhee yaada. Inni dirree barnootaa irra deemaa jiru karaa barnoota isaa fiixaan ba'uutiif hojjechuun irraa eegama. Kan biizinasii adda addaa keessa irree kan jiran galma gahuu qaban irratti hojjechuun irraa eegama jedhee yaada. Kan immoo haalli isaan hambisee immoo maatii kunuunsuu keessatti hojjechuu danda'an illee ijoolleen isaanii darbanii fagoo deemuu akka danda'an irratti baay'ee hojjechuun irraa eegama jedhee yaada. Kanaaf barumsa duwwaa osoo hin taane karaa adda addaa warri deemaa jirru shamarran galma nuyi ga'uudhaaf deemaa jirru sun galmaan akka ga'uuf tattaafachuu xiyyeeffachuu carraaquun nurraa eegama jedhee namana waan ta'eef shamarran keenya ni dandeenya hojjechuu qabna. Lafa jirrutti tattaafachuu qabna. Tarii haala mijataa har'a hin jirre kana bor uumuu hin dandeenya ta'a waliin taane kanaaf kan irratti hojjechuu qabna jedhee yaada. Tole egaa waa hedduudha kan isin nuuf kaastanii akkasumas immoo egaa dubartootaafis shamarranii hedduudhaafis illee fakkeenyas ta'uu dandeessu. Yeroo nuuf laattanii gara stuudiyoo keenyaatti waan dhuftaniif guddaa galatooma maqaa FIBtiin isin galateeffadha. Sinillee carraa kana naaf kennitanii obboloota koo shamarraniif haalli nama keessa jiru akka sheer godhuuf ifaan gootaniif guddaa galatoomaan jedha. Hayyee ulfaadha. Kabajamtoota daawwattoota qophii heleegaa turtiiniti Dr. Bashaatu waliin taasisnee kana gammaatti daawwattan fakkaataa ture. Egaa isaan waa hedduudha kan isaan nuuf qoodaniitii jiranii isiniif illee fakkeenya ta'uu danda'u akkasumas immoo waa hedduu sirraa barataniitu jennee abdii guutuu qabna waan nuudhaaf wattaniif guddaa galatoomaa qopheessuun kan isin faana ture. Anayyaantu tulluutii gama ogummaa kaameraatiin seenaa lammiin nu faana tureera. Torban qophii helelee keenyaatiin keessummaa kabiroodhaan walitti deebina. Haga torbanitti nagaatti.